Sena والتهذبوا رجنا وجوجا كانت لالو أرموما أنتونو وان جرانت تنفكات أرمو وني جاماتهم فيكي مكا غرتي أكرمتي وهيرها تولفة ميدوكو سنفكات مكان كينيا كون مكان كينيا في وجين تينيا ونمان هندينو حتى وران ما أرمون كبدو وران ما سلا وبو جاما ونهندينو بس نجرامي وان كلين زرنجر ولا فرنجر دوك وما كسي سنفكات asirratti hoggaan tana jau waraana waboodhaan niin keeka asirra ijoolleen teenya tawallaggaa laala isin duraanuu xabi'aan teessan xabi'a amaaraati xabi'a amaaraa waan qabdaniif dhumaatii obboleeyyan keenya yookaan dhumaatii teessan tawallaggaatirra wanni isinitti mul'ata qeequmsa waboodhaati isinii gala tan hoggaan hin jau waboo maaliif qeeqxaa hin je'ina dhumuudha jirtanii waboodhaa isin bira hin jiru sigaree wabo qilleensa irratti malee lafa irratti agarree nuti wabo isin feesbuuka profaayila godhatanii deddeemtanii kana malee qilleensa irratti agarre waan dhugaati kuni faaktiidha dhugaa jirtu isinitti himna tan hoggaaniin je olaala maaliif irra guddaa bikki isin mataan isin dhukkubu akkanumatti sagalee nuu tahaa fi akkanumatti wanni tahaa malee waboo hin qeeqinaadhaa jettan waboon bikkuma jaalmaaroon jiru bikkuma wanni kun jiru agarre nuti immoo irra guddaa waboon ka itti mul'atu naannoo wallaggaati ummata faannoo kanaa wajjin waltahiinsa qabammoo waliin faannoo tanaa waliin waltahaniiti ummata keenya ka wallaggaa kana fixuudha jirammoo ummanni kun eessa abbaa isaanii jiraniidha barammaan tara gaafidha tun gaafidha wannummaan silaa waboo jaamaatuuni eessa jirti ijoolleen takka suuraa isaanii profaayila godhattee ni deemti garuu hojii isaanii nagarre gaafa lolli dhaabbatee fi kana qilleensa irratti ni garra gaafa lolli dhaabbate gartanii qawwee qabatanii karaarra isaanii deemu ni garra viidiyoo isaanii garuu yeroo hundaan arka yeroo hunda waniin ani arku gaafa rakkoo wallagga keessatti baqeete gaafa rakkoo wallagga keessatti taate gaafa dhumaatiin obboleeyyan keenya ka wallaggaatti irratti taate waanuma waboo ja'ama hafuura isin agartu maaliif ijoolleen teenya tawallaggaa waan kana maaliif waliin gaafanne jedhe akkanumatti teessanii bilaash wal faarsitanii maaliif tana wanni kanaa tun bilaash teessanii waboo sabaa maarree sabaa jechuu odoo hin taane waboo eessa jirtaniidha moo amaara sanii wajjin wal taataniiti nu fixuudha jirtanii jettanii maaliif waliin gaafanne jaalmaaroon bara ilma namaati malaayika seetanii malaayikaa samiirraa buutu seetanii moo malaayikaa rabbiin ergate seetan ilma namaati dhugaa jirtutti hima yoon taane firra arihaa maal taatan dhugaa jirtu tanaa bara ilmaan oromoodhaa bilaashin maaliif dhumaniidha keessattuu oromoo irratti maaliif xiyyeeffamaadha duuti ummanni cinaa tokkoon achiin ayyaana isaanii kabajachaa jira asiin ammoo oromoo dhumuudhatti jirti maaliif taate wanni kanaa tun aktiivistoonni hin jiran silaa aktiivistoonni warra shawaatii fi kun hundinuu kutanii jiran shawaan waan isii harkannaan xabiyaa maaraati keeshnisii garaan isii guutamnaaniif hin dubbatan amma fakkeenya obsa abdiisaa tokko laala obsa abdiisaadha qeeroo Mansuur Jamaal ta'ee jiranni bineensi duraan sa'aatii 24 ijju sun bineensi harma isaa kan akka dhalaadhaatitti guntuta isaa kan ol kaasee daansii shubbisu suni duraan ka sagalee oromoodhaa ta'u isa ture ka dhumaatii obboleeyyan keenya ka wallaggaatiif kanaaf oromoo adda addaatiif sagalee ta'u barruullee barreessu isa ture arra garuu obsa abdiisaa ka jettan suni tiktok keessa galee jira tiktok keessa galee jira maaliif waan inni barbaadu saniitiitu guutameef jechuudha deemaati obsa abdiisaa deemaa laala isin bar wal quban qabdanii bar maaliif duraan wanni iyyuuf lakkaa garaa isaatiifi durumaanuu wanni inni hidhameef garaa isaatiif malee
rakkoon Oromoodhaatti mul'atte odoo hin ta'in garaa isaa rakkoo inni qabu saniitiitu mana hidhaatitti isa ol darbe jechuudha. Wanni sun irraa hiikkattee jirti. Bifa akkamiin Oromoodhaan rakkate jechuudhaan Oromoo sababseessachuudhaan sagalee iyyuu ture duraanuu. Namni keenya duraanuu naggaadee reefkaatiif naggaadee madoodhaa waan ta'eef waan akkanaatiin naggadachaa ture jechuudha obsa Abdiisaadhaa sun. Arraan tana obsa Abdiisaadhaa bineensi harma isaa akka dhalaadhaatitti ol kaasee deemu suni arra TikTok keessa galee isinii taa'uudhaatti jira. Sagalee isinii taa'aa jira. Sagalee isinii taa'an jiru. Taa'an jiru. TikTok keessa qalbii takkaan taa'uudhaatti jira. Maaliif wanni inni barbaadu argamte guutameefii jira. Kana jechuudha. Kanaaf aktiivistiidhaas hin qabdan takka illee hin qabdan jechuudha. Ammoo gama jaarmiyaa gama woboodhaa hogga dhufne woboon tun hin jirtu. Woboo yoo suuraa taate malee hin jirtu. Qilleensumarraa hin jirtu woboon wanni jaamaa tun. Qilleensa irratti suuraa isaanii ni garra. Suuraa isaanii kajoollee shamaraatii fi ijoolleen teenya takka takka kolkoleen takka takka bakka kanarraa deemtii hin beekne. Waa Harargee taatee fi Shawaa taate keessattuu irra guddaa suuraalee isaanii tana wanni piroofaayila godhata. Ijoolluma teenya ta Harargeedhaatii fi ijoolluma teenya ta Wallaggaatii fi tanaatiitu suuraa isaanii kana godhata malee waan kolkolee deddeemaa tana nam tokkolleen hin godhatu. Mee fida warra silaa ani jaalmaaroodha jiru ana silaa woboodha jiru mee isintu dhiiraa yeroo tana as haa bahanii mee isaantu dhiiraa. Yeroo tana as hin bahan Amaaraa wajji walii galaniit ilmaan Oromoodhaa lafarraa fixuudhaatti jira. Yeroo rabshaa Wallagga keessa hin jirre qawwee qabatanii ganda keessa deddeeman suuraa ka'uudhaaf. Maaliif kun walitti himaa obboleeyyan keenya ka Wallaggaa isin xabi'aan isin qabdan xabi'aa Amaaraa sanuu Amaaraarrallee isintu badoodha. Maaliif yeroo dhumaatii teessan namni sagalee isinii ta'u kana isin sagaleen maaliif nu taatiirra maaliif woboon teenya sun tuqamtiidhaatiitu isin dhukkubsa. Tuqaminsa woboodhaa tuqaminsa woboo qilleensaa gartanii suuraa Facebook irra deddeemtu tanaatiitu isin dhukkubsa. Suuraan isiniif hin loltu beeka. Suuraan isiniif hin loltu. Eega woboo hin qeeqinaa jettan eega jaalmaaroo hin qeeqinaa jettan hafuura hin baasinaare dhumaaf irraa akka Falasxiisanitti dhuma. Falasxiinilleen lolteeti hanga darbatteeti ajjeesteeti duuti waan taateef. Sigalee qawweedhaa isin harka jirti. Dhugaa beetanii waggaa meeqa Oromoo wanni goone jechuudhaan qawwee Oromoo tana hunda walitti qabdanii maallaqaas guurtanii Oromoo tana hundarraa hidhannoo waan ta'e hunda gama keessanitti achi qabdanii jirtan. Woboo wanni ja'ama hundinuu gama keessan jirti. Nu bira hin jirtu. Hin jirtu nu bira. Baraariidha kan nu bira jiru. Atani liqaman bar gandaatiif kana kanaan nu bira jira. Garuu isin bira wanni hundinuu isin harka jirti. Yoo akka woboodhaatittis yoo akkuma hundattuu qawwee uummatarraa guurtan qarshii uummatarraa guurtan kana yoo deemtanii dhiiga keessaniin gumaa keessanii ittiin hin kafalanne isintu Amaaraati isintu fitti jiraati akka beetan taaboo maaliif jennaan woboo teessan akka namni qeequ hin feetan dhumaatiin teessan isinitti hin dhageemtu woboo qeeqame jechuudhaan afaan keessan afaan laastika kan ol baasanii fiidan isinii sanuu afaan Oromootillee wal qixan dubban kamataa isin dhukkubsu woboo qeequudha malee isiniif sagalee ta'uun kun isinin dhukkubsu bara isin arkeetiin jira waa hedduutiin isin arkee jira ijoollee teenya ta'uu Wallaggaa hedduudha isin garree jiran nuti xiqqishoo takka namni suuraa jaalmaaroo yookaan suuruma woboodhaa uummata raastaa kana xiqqishoo takka namni gadi hin qabne maarree haadha keetii jechuudhaan fiigan isaan kun aboo dhiiraatiitu isinii lolu jiraati deemaati achi dhaqaati dhiira firaa dhorka an dhugaadhaan isinitti himaa beeka. Maaliif hin jirtarree qilleensarra namni suuraa kaayatteef woboo hin ja'amtu. Suuraadhaa miti karan waa namarraa dhorku hojiidha. Hojiidhaan deema. Aktiivistoonni hin jiran. Aktiivistiin sagalee isinii taatu hin jirtu. Shawaan waan isii harkatte shawaan bilisoomtee jirti. Oromoo hunda keessa Oromoo shawaadhaa bilisoomtee jirti. Shawaa waan feetu harkattee jirti. Shawaan hajaan isii guutamtee jirti. Oromoo shawaadhaa
guutamtee jirti. Namni hoggawanni hundinuu isaanii guutamte huccuu adii uffatee deema. Gartanii ammoo bilaasitti hin dhuminaa. Yommuu waboon kun faannoo Amaaraatti waliin wal tahee isin jiraatee isin beenu nuti. Maaliif jennaan Jaalmaroon kanuma afaan Oromootis dubbatu afaan Tigreetillee dubbatu jechuudha. Sigalee namticha TV Oromoo dheeyisee OMN numa Oromoon gadhaafte kana dheeyisee shabboo miidiyaa dheeyisee keelloo miidiyaallee dheeyisee TV ganda Tigreedhaa namticha ija hin qabnetti dhaqee bara. Hangas takka isin tuffatee bara jenna. Jaalmaroon bineensi baalageen isin deddeemtaniin kun hangas takka isin tuffate. Hangas takka jechuudha. Maaliif akka isin wal bira hin jirre akka isin Oromummaa tana maqaadhaan malee akka isin hojiidhaan agarsiisaa hin jirre kalee isaan isin arkiyan. Kalee isaan isin arkiyan. Kalee isaan isin arkee isin quufiyan. Keessattuu ijoollee teenya Harargeedhaa kolkolee harka dha'uu malee waa takka keessa hin jirre takka ja'a ifi jimma. Ani maadingu Afoor Jimmaa fi Harargeerraa du'ee moo akkamiidhaa bara. Minaalbaat namni kun abbaan isaa shawaa ta'uu malan beekamu. Artanii kanammoo isaan kana faarsu Harargee fi Jimma qofa kan hin argaleessa. Beerri Jimmaa tokko faan numaatu jala qiisee booyyuu faa ture firratti hidhee jechuudha. Sigalee hedduu nama gaddisiisan takka artistii Oromoo harakkateef kan du'eef boochaniin beekan hanga akkasitti namticha sanii boochan jechuudha. Namtichi sun bara kanuma ilmaan Oromoodhaa fixaa ture bara. Maadingu Afoor keessa nama yettanii kana boochaniif kuni namtichuma ilmaan Oromoodhaa lafarraa fixaa ture. Jaalattanii jibbitan obboleeyyan keenya Kawalloodhaa isa faadhaa tokko kan fixaa ture. Du'uu isaa qofaa miti numaatu garee isaaniitillee Dubaayittillee simattanii barisan. Bifa kanaan Oromoon du'uudhatti jirraa rakkoodha qabnaa jettanii hin dubbatina. Maaliif isintu fitti jira waan taataniif harka keessaniin ifi jirtan. Harka keessaniin ifa ajjeesisuudhaatti jirtan. Isin kan reestoraantii isaaniitirraa waa bitatu. Isin kan harka isaaniitirraa waa bitatu. Kun hundinuu bakka deemtanitti mana isaaniitti bitattan. Kana jechuun isaan sappoortu gootaniiti harkuma isaaniitiin deemtanii ajjeesistan jechuudha. Maaleen keessan isin isaanirraa waa bitattan suni deemeetuma ilmaan keessan isin jalatti fixa abbootiilee teessan tabiyyaasan isin jala fixa jechuudha. Feetu Ameerikaa ta'e dukkaana Habashaatirraa waa bitadhu. Deemtee qarshiin ati achitti baaste suni qarshiin ati nyaataan bitatte suni biyyatti obboleessa keessa jalaa fuuti jechuudha. Sigalee amma ijoollee teenya Wallaggaa ilmaan diqaalaadhaa dhagayaa jiran Amaarota duraanuu isiniiti yookaan dhugaa isinitti himee malee hin feetanii suuraa warroottan dhaaba ifiin jiru jaal ifiin jiru kana gartanii suuraa waraanaatiif kana firraa kaase haadha keetiif himi ilmaan diqaalaadhaa firraa baasaa kanneen hawaa takka illee yeroo rakkoodhaa tan isin hin dhaqabne wanni isin suuraa kaayatanii deddeemtaniif hin jiru hattuu hunda hattuu Amaaraatii durra rawayyaadha Amaara guyyaa adiidhaan si dhufee si jeesuutti rawayyaadha. Kuni ganda keessa dhokatee deema. Waboodha siin ja'a. Wabummaa isaan agarre qilleensa irratti malee agarre. Hay maalee wakkanni waboon qilleensa irratti malee hin jirre kuni waboon guyyaa ayyaanaa qofa as ba'u. Waboon guyyaana waboodha maali waboon guyyaana sabboontotaa jee as ba'u kuni. Waboon reefka kabajuudhaaf. Waboon ayyaana kabajuudhaaf as ba'u kuni waboo akkamii gaa'uun. Agarreetii isin beenu nuti waboo akkana. Wanni nuti isin qeenu waan birootii miti bara. Obboleeyyan keenya Wallaggaa kun maaliif dhumaniidha? Lakkaa ilma namaati. Yeroo uummanni ayyaana isaa kabajachuu jiru isaan achi dhumuudhatti jiran. Isin ammoo suuraa waboo jettanii firra keessanii deemtan. Waboon dhiiga keesseef hin baasne. Ati suuraa kana firra kaayestus bu'aa siif hin qabu. Firraa kaasiiti suuraa isaaniiti. Suuraa hattoota kanaa firraa baasiiti. Suuraa ilma namaarra kaayadhu. An dhugaa jirtuun sitti ijoollee teenya Wallaggaa. An dhugaa jirtuun isinitti maaliif qeeqamuu kana hin feetan isin. Akka waan ilmaan nugusaa taatanii akka waan du'atan waa irra isaan firraa achi dhaabuu dandeessaniitti
Gartanii waboo maaliif qeeqamaa jettan? Ilma namaati dirqiidhaan qeequu danda'uudha qabna. Isinii miti Jawaar Mohammaduu qeeqaa turan nuti. Amma Jawaar Mohammad qabsoo keessa hin jiru dhiisee jira jechuudha waan hundaa'u maaliif isintu wal bira hin jirre. Gartanii jaalmaaroon waan biroo keessa jira. Ganda Tigreedhaan galee jira. Namticha Oromoo tuffatu. Namticha Oromoo miliyoona meeqa tuffatu. Namticha miidiyaa Oromoo kan Oromoo miliyoonni meeqa dhaabe kana tuffatu. Barboo miidiyaa OMN dhaa kan hanga feetanillee feetan gandummaadhaanillee hojibbitanillee feetan ka Arsiiti feetan ka Shawaati feetan ka wanni hojjettanillee yoo ka jibbitanillee ta'e Oromoo miliyoona meeqaatiitu miskiinaa bitu jaara jidduu waan kanarratti qarshiisaa baasee bara. Akkamitti jaalmaaroon ilmi diqaalaadhaa kun OMN kana tuffata. Dirqama OMN isaa afeeruudha qaba. Dirqama. Meeshaan ijoollee teenya ta'uu wallaggaa ilmaan gandummaadhaa isin Amaarootti battuuniiti maaliif miidiyaa kana dheessitan? Waay. Maaliif? Miidiyaan kun ka Oromootiimi? Isin Oromoodhaami? Isin Oromoodhaami? Maali didilana isin hammeenyi kanaawu? Amaarinuu hanga isin hammaattan kana hammaachaa jiru. Gartanii jaalmaaroon isa kan faannoodhaa walii galee isin ficcisiisaa jiru. Isa kan isin fixaa jiru dhumaatu. Yoo dhugaasanii nama Oromoodhaa ta'e du'a akkanatti ilmaan obboleeyyan keenya kan wallaggaatti irra deemtu kana callisee hin laalu. Wanni waboo ja'ame hundinuu naannoo san jirti. Yeroo tana maaliif dheessan? Yeroo tana maaliif Amaara dheessanii yeroo Amaarri achi keessaa deemi maaliif achi keessa deddeemanii suuraa ka'an? Maaliif gaa? Kana isiniif gaafadha. Nuti immoo qeeqa isinirraa hin dhiifnu. Maaliif afaantu nu tokko waan ta'eef loqota qofaa miti dubbiin loqotaan illee adda taanu jechoota nuti daddarbanuuti tokko. Afaan keenyaatu tokko aaruu dandeessan akka feetan ta'uu dandeessan. Maaliif nu qeeqa jechuu dandeessan? Nama ifiifuu if ta'e. Gartanii an akka keessanitti suuraa hin kaa'edhu. Suuraa nama tokko kawaata kanaa bu'aa hin qabne hin kaa'edhu. Nama tokko nama bu'aa sii qabu. Nama Oromoodhaaf bu'aa buuse. San suuraa isaa kaa'edha. Nama Oromoodhaaf hojjetee Oromoodhattu garagalaan suuraa isaan kaa'edhu. Yoomuu taanaan kun anuma. Garuu isin qeequmsa kana hin feetan. Hin feetan. Gartanii gaafa jaalmaaroon Oromoo miliyoona meeqa tuffatee miidiyaa Oromoo hunda dheessee miidiyaa ganda Tigreedhaa miidiyaa namticha ija hin qabne bal'aa sanitti dhaqeen isin quufe'an. Gaafa isin quufe. Jaalmaaroon silaa ilma Oromoodhaa silaa ta'e dhugaadhaan haati isaa abbaan isaa dhugaadhaan silaa ilma Oromoo silaa ta'anii miidiyaa Oromoodhaa tuffatee miidiyaa Oromoodhaa dheessee miidiyaa Tigreedhaatti irra dhaqee sagalee isaan kannatu. Akkasittiin inni kan Amaaraa ta'uusaa mirkaneessee jechuudha. Jaalattanii jibbitanuu jaalmaaroon keessan nafxanyaadha yookaan Tigreedha. Dhiigni isaa dhiiga ganda Tigree san. Nuti Oromoo qabeenu ilmi Oromoo fedhu Oromoo tanaan wal haa jibbu fedhu gandummaadhaan fedhu gosummaadhaan wanni haa jiru gaafa waa sagalee isaa ibsatu Oromoo keessa ka dhaabbatee ibsatutti beeyna nuti. Gartanii kanaaf warroottan suuraa waboodhaatii fi kana kanaan deemtan gahee khalaas isin agarree jira. Akka isin bu'aa hin qabne akka isin waa takka illee faayidaa takka hin qabne akka isin suuruma qofa fannifattanii deemtan isin agarree jira. Suuraa waboodhaa biraachi darba. Hattoota isin warroottan obboleeyyan keenya kan wallaggaa fixuudhatti jiru ficcisiisuudhatti jiruus jechuudha. Firraa baasaa. Baasaa firraa. Yookaan akka deemtan akkuma keenya kana deema. Isin galee waboo qilleensarra hin jira waboo feesbuukaa tana hin feenu nuti. Waboo lafarra teessee akka faannoo sanitti hojiidhaan waa agarsiistu feena. Waboo gaafa lolli hin jirre ganda keessa deddeemtee qawweedhaan deddeemtu hin feenu. Waboo gaafa rakkoon obboleeyyan keenya kan warra laggaatti irra geesse diina dura dhaabbattee diina san irraa kolaastu feena nuti.
waboo akkasiiti feena nuti si galee malee asii waboo jettanii waboo ganda keessa deemee suuraa ka'u kuni waboodhaa miti aaruu dandeessan hay ani bar akka wanni tun hin jirre maalittiin beeke aktiivistoota shawaat irratti hin beeka kalaas obsa Abdiisaadhaa duraan sa'aa 24 booyuu ture lakkaa wanni bineensi sun miila hunda dhawaniif mana hidhaatitti ol darban rakkoo isaa ibsachuudhatti jira Oromoo keessaan jechuudha Oromoo keessaani rakkoo isaa ibsachuudhatti jira wanni miilli isaa isa dhawamuuf lakkaa rakkoo isaati Oromoo duuti tana hunda keessaan rakkoo isaa ibsachuu amma bineensi sun wanni isaa hin guutamneefi cal jeetaa ilaalama deemaa ilaala an bineensi san duraanuun fedhu an dhiiraa akka dhalaa harma akkana godhaa daansii gootuun fedhu an dhiira akkasii nuti hin fedhu akka Harargeedhaatitti hin fedhu Oromoo magaa beekaatuma gartanii akkuma isin nurra hin laallee beekaa cal jennee isin laalla malee akka Harargeetitti nuti ummata wanni dhaati beekaa nuti keessatti ummanni Harargeedhaa kun dhiira akka harmasii akkana godhaa deemtu tana laalleetuma firraa yookaan cal jenna malee wanni dhaa miti hin feennu nuti imma dhiira akkasii akkuma qalbiin teessan isin cabneef laayikii goona jechuudha yookaan firmaachi dabarsina jechuudha dhiira akkanaa tana faadhaa jira dhiira hoggaa waa harkatti garteemi teessu jechuudha amma kun qeeroo Mansuur tahee jira waan fedhuun harkatee jira akkanaa je'ee Oromoodhaa dhumuudhatti jira asii Amaarri Oromoo fixu jira guyyaa tokko ol bahee bineensi sun sagalee hin taane kam sigalee sanii miti bar gurbuma silaa silxee sanillee dhabamsiistanii bar maamma silxee sanillee isallee waatti kannitanii wallee dhabamsiistanii silaa isaatiitu duraan achi as bahee kaayiroo tana keessa iyya ture wallee bineensa odoo inni isin iyyuuti timaantimin madhooytan warri kaayiroodhaa silaa timaantimin wal dha'uu dhabeetanii gartanii maama silxee san qofa kan iyyuu ture cal jee jira maaliif namni ni hifata hawaasa tokko hawaasa jaarmee hin qabne hawaasa artiistii Amaaraatii boochu khaliidhaan isin argee baran akka isiniin kun Amaara taatan Amaara qulqulluu kan makaa hin qabne akka isin taatan khalee isaan isin arga keessattuu ijoollee teenya tan Harargeedhaatiif tajimmaa tan keessatti hin arge Amaareef jaalachiisuudhaaf deemtan moo isiniin kun makaadha qabdan moo akkamii dhagaa kaleessa bar booyichaa Amaarticha du'e jecha takka artiistii Oromoo ka du'eef takka boochanii hin beeytanii qabu dirqama Abiyyi Ahmad waan san maxxanseefatis maxxansuu qabda Abiyyi kana kakaayate bara Ameerikaadha dhiiga qeeroodhaatiin achirra kaayee Abiyyiin jechaa ooltan bada'u hunda dhiigni qeeroodhaa kan Abiyyi kursiirra sii kaayeen jiru Ameerikaadhaatiitu fidee kaayee jira maaliif Oromoon iyyuu malee faayidaa takka illee hin qabdu nama hin qabdu Oromoon akkuma uummanni baanu Oromoon biyyaan deemuu hin beektu daansii godhuu malee sigalee garuu shawaan bilisoomtee jirti shawaayyeen bilisoomtee jirti bilisoomnaanuu huccuu adii uffattee deemti shawaan bilisoomtanii jirtan isin khalaas hawaasni biraa akka fedhe sigalee aktiivistiin hundi isaanii waan isaanii fudhatan kutan jechuudha sigalee kutan amma hooree akkamii qaammaan tan Amaarri hanga Jawaar Mohaammed sobee hooyyee hunda mana keessatti dhufee saboo Jawaar akkamitti ta'een jaannumaatu akka Mansuur san ta'e moo laata maallaqa isaatiitu kanneef uummata kana yaamee harka tumsiisu jira moo akkamiin jaannumaatu hoggooggaa nama qaanfachiisa aktiivistoota keenya gurguddaa kan hogga garte dhugatti annarra laalina isin minaalbaat jawwee keenya maadree keenya jettanii ilaaluutu mala ummanni akkana nama nyaata bifa akkanaatiin si liqimsa Amaarri si sobsobee jechuudha meekaappii si dibee si galee akkanatti isin nyaata jechuudha isin asii harkatuma aadaan Amaaraa gartanii akkuma Mansuur Jamaal godhan sani
Artanii Mansuur Jamaal maallaqa kannee fi akkasitti harka tumsiisee jechuudha. Maaliif afaan Amaaraa yoo dubbanne Finfinnee san keessatti aatunoo raatan dhugatti. Jawaaris akkasii jechuudha. Jawaaris hanga mana hunda keessa seenee koofeetti kaayanii jawwee jaanii itti sirbanii akkasitti waan fudhatanii kutan jechuudha. Nama qaanfachiisa garuu. Nama qaanfachiisa hedduu. Awwaan akkasii san sheer illee hin godhu. Dhugatti waan ittiin qaanfannu jechuudha. Ummata nadhii gammadaadhaa nyaate. Ummata hayyootan keenya gurguddaa nyaate. Ummata qabsaa'ota keenya hunda nyaatee fixe. Kana jechuudha. Gartanii maal goonaree? Oromoon teenyata jirtu jaalmaaroo jettee kana hattuu Tigree afaan Oromoodhaa dubbattu. Kan lafarra hin jirre Facebook irra malee waboo Facebook irra tetteessu. Tan hojiin isii lafarra hin jirre tanaan deddeemte jechuudha. Aboo deemaatii lolaa waggaa meeqa lakkaa dhaaba deeggara maallee deeggara jettaniiti Oromoo tana Oromoo Harargeettii fi Arsiidhaa fi kana hunda walitti qabatanii maallaqa irraa guurtanii maallaqa kana hunda qawweedhaa fi kana hunda isiniitiitu ittiin gale. Ganta keessanitti ol galtanii ijoollee teenye tan wallaggaa dhugaadhaan isinitti hima. Qawween sun hundinuu qabeenyi sun hundinuu isinitti ol gale garuu wanni isin gootanii hin jiru Amaaraa firraa dhorkuu hin dandeenye jechuudha. Waboon isin baantan maali jaalmaaroon isin baantan faannoo walii galee isin fixuudhatti jira. Hadhugaa jirtu tan. Ammoo isin waboo jettanii suuraa adda addaa kana fuutanii qilleensa irratti hin deemtan jechuudha. Wanni kanaa kun hafuudha qaba. Nama tokko nama si cinaa dhaabbachuu danda'u. Nama bu'aa tokko siif hin buusine jala deemaa hin oolin. Nama kana qeequu danda'uudha qabda. Nama kana yoo qeeqee waan takka irraa as deebisuu dandeessa. Yoo akkanumatti sa'aa 24 waboo ko jettee yoo faarsaatuma oorte namni kun hallayyattii si deemaa beeka. Hallayyattii si deema. Qaanyadha tuni jaalmaaroo Oromoo miliyoona meeqa tuffatee tuffii Oromoo miliyoona meeqaa tuffatee miidiyaa OMN'dhaa tuffatee miidiyaa shabboo miidiyaa kasaa 24 isaaniitti irraa dubbatu kanallee tuffatee keelloo miidiyaa sanillee tuffatee ganda Tigreedhaa dhaqee jechuudha. Achi dhaqee sagalee isaa kannatti namticha bal'aa sa'aan tun meeqa yoo jettu siif himuu hin dandeenye. Achi dhaqeetti jaalmaaroon achi kannate jechuudha. Duuba jaalmaaroo kanaan Oromoo dheettamoo Amaaraa dheettamoo maal jennaarree? Waboo gaafa obboleeyyan keenya kan wallaggaa dhuman hafuura hin baafne. Bikka kana jiranii hin beekne. Gaafa lolli dhaabbate ganda keessa deddeemee qawwee takka dadhabu. Uummata kanaa kana laata waboon tun waboo eessaati jettan. Mee tana isiniif gaafadha ijoollee teenya ta'uu wallaggaa. Mee tana isiniif gaafadha. Suuraa uummata kanaa kana qofa piroofaayila godhatanii deemuudhaa miti. Waboo jechuun bara ta gaafa rakkoodhaa si cinaa dhaabbattu bara. Ta du'aatii tan du'a tanallee hanga tokko gartee misirraa qabdu bara. Maal taatanoo? Hay qawween gurguddoon akkasitti deemanii sun hundinuu ala eessa jirti gaa. Yoo obboleeyyan keenya kan wallaggaa san du'aa fi kana irraa hin qabne yoo isaan san cinaadhaan hin dhaabbanne qawween gurguddoon isaan boojinee jira. Waboon akkanaa waboon nama tuqu waboon nama nyaachisaa jettanii hijiba. Wanni gootan sun eessa jira gaarraan tana eessa jirtan gaame. Eessa jira re? Yaa fi qaanfadhaa waggaa asiisin laalu obsa abdii isaa na fakkaatan dhugaa rabbi isin hundinuu. Walaa jaalmaarootti qabeeti obsuma abdii isaa na fakkaata. Maaliif nama gubbaarra meekaappii dibatee ani Oromoodhaaf hin qabsaa'u jecha harka lafa jalaatiin abiyyi walii galee waan isaa fudhatee keessa kaatee deemuu na fakkaata jaalmaarummaan kun. Namni silaa'uu biyya san keessa taa'ee wayii namaa fida jeetti illee eeguudha. Isin minaalbaat suuraa kaayattaniif
bilisoomu danda'uudha maltan kan bilisummaa isaa harkatti deeffate shawaa qofa gale bilisoomtee jirti shawaan duunee jirreettanii gana hafuura nutti hin baasina shawaayyee rakkoo nuu seeneettanii hafuura nutti hin baasina hafuura bilisoomtanii jirtanii wanni hundinuu harka keessan galee jira gartanii min calja'anurra calja'ati ayyaana keessan kabajadhaa waan dhudhuitan dhudhugaa huccuu adii uffadha garree jirraa bannuti gaafa shamarran keessan takka takka asii ol baatee keessa dhedheereeffattee asii ummata qashti ummata maarree ummata qashti jechaa asiin ol baatee ubeenee bannuti akka wanni hundinuu mirgatti isinii galte gaafa ubeenee nuti amma hawaasni keenya hundi isaanii bitatti itti galtee jirti wanni hundinuu garaa beelaatiin si faarsa ummanni keenya manni keenya kabaaleetiif kaarsiitiif harargeedhaa kuni garaa beelaatiin si faarsa garuu haa jennu kaleessa immoo artiistii amaaraa san maaliif akkasi faarsitan maaliif gaafiidha tu maaliif akkasitti hirkattanii maaliif akkasi boochaniif takka artiistii oromoodhaatiifuu hin boonyeeti mee namticha san afaan isaatiis hin beeytaniiti isin kuniiti keessattuu bargaa beerranuma afaan amaaraa hin beeyne tanaatiitu artiistii sanii booyaa bara suuraa isaafirra keessee bara akka boochii bara an dhugatti wallaahi jimmaa fi harargee kalee ittiin qaanfadhe hedduun isaan hordofuu ture amma ijoolleen teenya ta'arsii tunillee waan akkasiisan sheerin goone hawaasuma keenya ka jimmaatii fi kan harargeedhaa kan hin akka guddaan isaanii abiyyii gammachiisuu keessanii moo tanaan biltsiginnaa taaneetii garteen amaarri kun garaanuu haalaa bu'echuu keessanii moo egaa maaliif qoy lakka rakkataan oromoodhaatu hedduudhaati yoo suuraa nama rakkataa oromoodhaa tokko fedhu artiistii oromoodhaatiis haa ta'u nama akkasiisan fuudhanii sheer gootanii miskiina biraan geessan namni kun laata maal ta'ee uummanni keenya kun nama kana sheer godhaa jeeti wal gaggaafatee yoo rakkoollee jiraatte waatti erga namni kun sirba isaa keessatti oromoodhaaf sagalee taa'aa ture oromoollee kakaasaa ture jee ani oromoo malee nagarree ummata ya'ajuujii fi ma'ajuuji bikka kana deemanii bikka sanii deemanii hin beeyne kan artiist maadingo bar maqaa isaatu hin beekanii bar maqaa isaatu hin beekanii bar maqaa isaatiis hin beekan sirbuma isaa tokko hin beekan gaa warri makkana suuraa namaatiin deemu kun oggaan ilaalu beerran akkasitti waan sansan sheer godha hunda oggaan ilaalu wooma isa fakkaataadha hundi isii waan akka isa mummura namtichuma san fakkaatti hundi isiidha maatinguma san fakkaatan dhugaa bar laaleetiin jira bar dhalaan akka qabdu waan akka isan hin goone beeka amma oromiyaa tana hunda keessa dhalaan ni jirti dhalaan qalbii qabdu tan bifa qabdu waan akka isan sheer hin gootu nagarre inuma nagarre gaa wallahi waan ajaa'iba waan nama qaanfachiisa boo amaarri nu barra waan san sheerin goone bar amaarri amaaraatu sheerin goone beeka higa ummata if darbee barboo isin wallahi dhalaan amaaraa hanqan takka waan isaanii dhalaa amaaraa mee ummatuma amaaraa kan artiistii oromootii du'eettee artiistii oromoodhaa sheer gootu agartanii fil aalam hin jiru gaafa hacaalu hundeessaadhaa duubaga du'ee gaallaa mana abbaatu ምልልክን ሲሳደብ ነበር አጼ ቴዎድሮስን ሲሳደብ ነበር አማራን ሲያዋርድ ነበር የቻቱረን እንኳንስ ሞተ የቻቱረን አጫሉ እኔና አንተ እንታያያለን የቻቱረ ዮኒ መማኛን ሱን አከዘቻ እተካካቻቱረ ገሩ ኢስም አራንተነ ቢፈኸሚን አፋን ኸሚን ሞራል ኸሚን አማራ አሲወኒ ወራጅርተ ያ አኺ خناب أمارات تنجيسي أكنا تاني يتني نتن بوينا مالف والخيسا قبضن وان تيف أمارا وجي فرم مانا قبضن نمني أمارا وجي فرم ما هنكمني
waan akkasii san sheeruun godhu. Du'a keessatti nama ariifachuun ni jira garuu dilas odoo namni keenya asii rakkoo hamtuu keessa jiru imimmaan silaa warra keessanii booyuu qabdu. Siigale barboo bikka soogiddiin jirratti bara imimmaan akkasiisan bara marakaa fi kana kanaan itti ni godhattaa bara. Amma keessattuu bikka lolaatiif kana kanatti amma bikka kana lolli heddummaate kanatti bikka soogiddaa fi kana kana bituun dhaqqaba. Imimmaan keessanii bara maraka distii takka ni mi'eeffattaa bara yaa fi maala yaa fi soogiddumaan barbaaddu bara. Hangas takka imimmaan keessanillee imimmaan bu'aan qabne ta'e jechuudha. Wallahi nama qaanfachiisan. Amaara sanuu wajji nyaannee hin beeyne. Baguma wal garree garuu baga wal garree. Rabbiin baga waa hunda nu garsiise. Gana waa hedduu arkuudhaa teenya. Lubbuudhaan jiraanne jechuudha. Baga Oromoo tanaas waan isiin taate agarre jechuudha. Oromoo suuraadhaan deemtuu fi Oromoo diinaaf boochu baga garre. Ammoo ijoollee teenya ta'uu Wallaggaa isin iftuu hadha. Waboo qilleensarra hin jiru. Waboo isin cinaa dhaabbachuu hin dandeenye. Akkanumatti suuraa qabatanii deemaa ooluudhaa miti waboo kabeenu dhiira. Dhiira isin cinaa dhaabbattee diina isinirraa deebistu san feena malee waboo beerran kashlabboonni tokko suuraa isaanii fuudhee profaayila godhatee deddeemu kanaa miti no waan warroota waan akkasiisan harmallaa if irraanfatteetiitu waan akkasiisan profaayila godhata. Beerran harmallaa tartiiban qabne gartanii santu warra akkasiisan profaayila godhatee deema. Ifi dhiirummaan isaa hin jirre warrootan akkasiiti. Maqaa miti nuti hin feenu maqaa nuuf hin barreessina walaloolee hin feenu isinirra. Waboo maarree tara waboo maarree minaamin jettanii ganaa suuraa waboodhaatii fi walaloo arkuullee hin feenu nuti. Hujii dhafeena nuti. Akka uummata faannoo kanatti hujii dhafeena nuti. Akka isaan obboleeyyan keenya ajjeesu jiran kanatti hujiidhaan akka isin nu garsiisan feena. Waan waboon Oromoo bira hin jirree fi Oromoon harkarraa fudhate. Isaantu iftuffachiise. Waan isaan iftuffachiisaniif amma ijoolleen tiiktookii fi kana keessa jaalmaaroo ilma maarreedha jecha arrabsuu turan jechuudha. Waan akkasiisan hin jiru afaan kiyyaallee nan jedhu waan akkasiisan jechaa jiran jechuudha. Maaliif namni hogga gubati namni hogga waan godhuu dhabe waan hin feenes hin ja'a. Isaatiitu bikka Oromoon jirtutti hin mul'anne bikka Oromoon isa eedutti hin mul'anne jechuudha. Ilma Oromoo taa'ee akka fedhellee ta'u bikka miidiyaan Oromoo jirutti mul'achuu danda'uudha qaba. An hangaan fedhe Oromoo naannoo biraatti wajji yooniin wal dhaba qabaadhe akka fedhetti yooniin namaa wajji wal dhaba qabaadhe bikkuma silaa Oromoon jirtu bikkuma silaa uummanni tokko afaan kiyya dubbatu achi dhaqeeti yaada kiyya kannadha malee diina keessa taa'ee afaan kiyyaan wanni hin ta'u uummata kiyyaaf sagaleen ta'u. Jaalmaaroon akkas ta'e jechuudha. Odoo miidiyaan keenya jiru miidiyaa Tigireet irra dhaqee achi keessaa sagalee isinii ta'e jechuudha. Muka ficcabsi jaan haadha isaatii baayimoo hattu maal godhare jaartii isaatii baafatee jira obboleessa isaatii baafatee jira Jaalmaarooni akkam gootarre ifi isaatii miliyeenaraa bara Jaalmaaroon baantan kun Jaalmaaroon ifi isaatii miliyeenaraa yeroo fedhetti xayyaara qofaadhaa ajajatee kutuu danda'a achi keessaa jechuudha. Telefoonni isaa telefoona akka Geetaachoo Araddaa deemmatuun kana qofatti qaba. Jaartiin achi baatee jirti. Siigale. Kanaaf isintu beeka. Isin warra artiistiin Amaaraa du'eef boochan kana imimmaan jala gadhan galaastan kana isintu beeka. Laftanii hanga artiistii Amaaraatii sagalee taatan silaa keenyaaf sagalee taatan hedduu gaarii. Lakkaa beekaati odoo waa hunda gartanii gaafa artiistiin keenya kadhatu gaafa artiistiin keenya rakkoo hamtuu keessa bu'ee akkanatti tattaa'u beekaati lakkaa cal jettan keessattuu hawaasni keenya kaara argeedhaa kun lakkaa isinii kun uummata badaadha yaaqee jimmalleen artiistii hin qabdu jimmalleen waan abiyyi deeggartuuf waan akkasiisan sheer gootii
isaan irra hin laallu garuu isin hawaasni keenya Harargeedha lakkaawwannummaa waan akkanaa tana gootaniifu ummata dhamaadha isiniin kun kashalboota lakka nama keessan artistii keessaniif maaliif waa hin goone ummanni shawaadhaa artistoota isaanii kun alatti gad ergeeti ala kana ummanni koonsartii waan adda addaa dhiyeessaa jira akka shawaadhaatti wal jaaranii isin faayidaa takka illee hin qabdan uma takka keessan jirtan ummata artistii isaa cinaa dhaabbachuun beeyin ummata akkasiiti jechuudha gartee kanaaf idda artistii Amaaraatiif ijjitan idda artistii Amaaraatiif ijjitan artistii keenyaaf iyya keenya Harargeeti iyya ka sagalee hin qabne artistii Oromootiin jira sani iyya saniif sagalee taha kana godha yoo san gootan namni illee nama isaa san cinaa dhaabbachuu danda'a yommuu if dhiistaniituma Amaara kan if jaalachiisne jechuudhaan waan feetan godhaa ooltan sanuma Amaaraa fi daa'imni tokko waanaa godhe hin beeku daa'imninis Amaarrinis akkasii jechuudha ta akkasiiti yeroo gaarii qabaadha fayyaa nuu taha ammoo ifin irraanfatina bikka deemtanitti iftahaatii deema bikka deemtanitti iftahaatii deema nama hin tahina abaluu waanaan ja'a kuni Amaaraatii wayinaan ja'a irran kaayatin iftahiitii deema lakka Amaariinu iftaheetii isin ajjeesuudhatti jiraati guruppii jaareetii Oromootan akkana gooneetii isaan fennaa je'eetii lakka daaraa nu godhuudhatti jiraniiti akkamitti isiniin kun ifirraanfattanii nama isaanii kaduuf akkamitti boochan boo isaan fedhan haa booyaniiti nama keetiif hin boochu namni nama booyu ni jira garuu akka amantiitti booyi garuu nama kana nama sanuu waraana keessa ture waraana Abiyyi Ahmad keessa dhaabbachuu isaaniitii miti dubbiin isaan Amaara bikka bu'aniiti faannoo bikka bu'aniiti makalaakiyaa keessatti mul'atan makalaakiyaadha ture deeggaraa makalaakiyaa ture yoo kan jettan ta'es suni yuunifoormii uffatee haa deemu malee bikka bu'aa Amaaraa sagalee taatu Amaaraa sagalee taatu faannoodha ta'eeti namni sun kan achirratti mul'achaa ture jechuudha Amaara isaanii kan hirriba jiruu fi kana hunda kakaasee maallaqa irraa guuree ilmaan Oromoodhaa lafarraa ficcisiisaa ture maadiin goon kaayattan sun obboleeyyan keenya kawan walloodhaa isaa kan ficcisiisaa ture bubuutuun isaanii ilaa hanga Dubaay dhayitee achi filmi ልናሳይነው እና በዚህ ተባበሩን ሰፖርት አድርጉን ጃኒው ገደቀን ደማን ከኝ tokko walgaaddaan biifuu afaan Amaaraatu hin beekne ka walqixa namaatu hin jirre kan jireenyi isaa dhalaa irratti hidhaate kan xooxmaasaa fi paantii dhalaadhaa uffatee deemu ilmaan Oromoodha akkana inni kun artistii Amaaraati jee achi sagalee tahaaf kan akkasiisan yakhasilaa arraba isaa irraa muranii liqimsiisan jechuudha ummata Yahudaa ummata biyya namaatiin illee hogga dhaqeen jijjiirama tokkoon fidde Oromoon tun iftahaatii deema diinaaf sagalee hin ta'ina akkana jetanii diinaaf sagalee hin ta'ina namni akkamitti biyya guddatte keessa dhaabbattanii Amaara ilmaan Oromoodhaaf fixaa tureef akkamitti sagalee taatan tuni barqaanyiidhaa barsinirra akkasii yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa nuu ta'a hundaafuu